Akkam jirtu barattoota. Har'a kan waliin ilaallu saayinsii waliigalaa kutaa 7ffaa boqonnaa 3ti jechuudha. Boqonnaa 3 keessatti kan waliin ilaallu waa'ee elementoota koompaawundootaa fi walnyaatinsa keemikaalaadha jechuudha. Elementoonni akkamiin maqaan isaanii akka moggaafamu, koompaawundoota illee akkasuma walnyaatinsa keemikaalaa waliin ilaalla jechuudha boqonnaa kana jalatti. Egaa iddoo bu'iiwwan elementootaa fi foormulaawwan keemikaalaa waliin ilaallaa. Maal akka isaan ta'an illee waliin ilaallaa. Elementootaa fi foormulaawwan keemikaalaa fayyadamuun immoo walnyaatinsa keemikaalaa sasalphoo tokko tokko akkamiin akka barreessuun danda'amu illee ni baranna jechuudha. Akkasuma faayidaa walnyaatinsonni keemikaalaa jireenya keenya irratti qabaatanis kan ilaallu ta'a jechuudha boqonnaa kana jalatti. Jalqaba irratti keemistii Antoon Laavooresi jedhamu kana ilaalla jechuudha seenaa isaa. Egaa Antoonii Laavooresiin kun keemistoota bara jalqabaa keessaa isa tokkodha jechuudha. Innis maal argate? Maqaa elementoota akka kaarbanii, haayidiroojinii fi oksijiinii isatu moggaase jechuudha. Maqaa elementoota kaarbanii, haayidiroojinii fi oksijiinii isatu moggaase jechuudha. Wantoota elementoota yaadota tatamsa'anii ture walitti qabuudhaan akka saayinsiitti qo'atamuuf karaa baneera jechuudha saayintistiin kun yookiin keemistiin kun jechuudha. Akkasuma bishaan koompaawundii haayidiroojinii fi oksijiinii irraa uumamuusaa dhugoomse jechuudha. Bishaan elementii haayidiroojinii fi oksijiinii irraa dhufa jechuudha. Kun akka sirrii ta'e dhugoomseera jechuudha saayintistiin kun. Egaa argannoon isaa kunis saayinsii ammayyaatiif bu'uura ta'eera jechuudha. Kan amma jalqaba irratti ilaallu elementootaa fi iddoo bu'eewwan isaanii kan jedhudha. Jalqaba irratti elementoota bebbeekamoo kan ta'an ilaalla. Elementoonni tokkoon isaanii maqaa mataa isaanii qabu jechuudha. Elementiin maqaa wal fakkaataa qabu hin jiru. Elementoonni tokkoon isaanii maqaa mataa isaanii yookiin maqaa adda addaa qabaatu jechuudha. Tokkoon isaanii kan wal fakkaatu hin jiru. Maqaa kanas kan isaan argatan immoo karaa adda addaatiin. Isaanis biyya itti argaman irratti hundaa'uudhaan fakkeenyaaf maqaan elementoota akka jechoota Giriikii irraa kan dhufe jira. Jechoota Laatinii irraa, kan Jarmanii irraa kan dhufan jiru. Amaloota isaanii irratti maqaa biyyoota kanaa irratti hundaa'uun kan dhufan biyyoota itti argamanii jechuudha. Fakkeenyaaf kan Giriikitti argame maqaa Giriikiitiin, kan Laatiniitti argame immoo maqaa Laatiniitiin. Fakkeenyaaf elementiin ayiranii jedhamu iddoo bu'eensaa Fe jedhee ta'a. Fe'nis maalirraa dhufe? Maqaa Laatinii Ferram jedhurraa dhufe jechuudha. Maqaa biyyatti argaman afaan biyya itti argamanii sanarratti hundaa'uudhaan kan iddoo bu'anis jiru. Akkasuma amaloota isaan qaban biyyoota itti argaman, fakkeenyaaf biyyoota itti argaman yeroo jedhu elementiin Ameerikam jedhamu biyya Ameerikaatti argame maqaa Ameerikaa sanarraa moggaafame jechuudha. Ameerikam jedhama, biyya Ameerikaa irraa dhufe, biyya Ameerikaatti argame jechuudha. Egaa kan fakkeenyaaf elementoota kanneen akka Ayinistaaniyam jedhaman immoo yoo ilaalle, Ayinistaaniyam kan jedhamu kun immoo saayintistii beekamaa ta'e kan Albert Einstein jedhamuun beekamurraa dhufe jechuudha. Albert Einstein maqaa isaadha. Einstein isa jedhu kana Ayinistaaniyam jedhanii moggaasanii jechuudha maqaa saayintistii kanarratti hundaa'uudhaan. Kan biraan immoo elementiin Piluutooniyemii jedhamu kun immoo maqaa pilaaneetii Piluutoo irraa moggaafame jechuudha. Akka kanaan maqaan isaanii moggaafame jechuudha. Iddoo bu'ee isaanii yeroo ilaallu immoo qubee tokko kan isaan iddoo bu'an qubee tokkoon yookiin qubee lamaanii jechuudha. Fakkeenyaaf oksijiinii yoo ilaalle, oksijiiniin qubee jalqabaa oksijiinii jedhurraa qubee jalqabaa O isa jedhu fudhatamee O bakka bu'e jechuudha. Kunis qubee tokko qofaa fudhatamuun bakka bu'e jechuudha. Qubee lama kan jennu immoo fakkeenyaaf ziinkii kan jennu, ziinkii isheen jettu qubee jalqabaa fudhatee Z and N wal bukkee kaa'ee bakka buusaa jechuudha. Asirratti kan ilaaluu qabnu fakkeenyaaf qubeen isaanii lama yeroo ta'e qubeen jalqabaa inni jalqabarra jiru
qubee guddaa ta'uu qaba jechuudha. Amma fakkeenyaaf zinc kan jedhu kana keessatti qubeen inni jalqabaa qubee guddaadha jechuudha. Qubeen inni lammaffaa irratti dhufu immoo qubee xiqqaa ta'uu qaba. Yeroo hunda qubee xiqqaa ta'uu qaba jechuudha malee fakkeenyaaf zaa kana zaa xiqqaa goone naa kanas naa xiqqaa gochuu hin dandeenyu. Zaa isa guddaa goona jalqaba irratti waan dhufeef naa immoo ishee xiqqoo goona jechuudha. Yookiin immoo naa isa guddaa gochuu hin dandeenyu. Akka kanatti seera isaa eegnee barreessuu qabna jechuudha. Kan ayiranii immoo maqaa afaan laatinii ferrum jedhurraa dhufee Fe jedhee ta'a jechuudha. Ayiranii jechuudha kan inni bakka bu'u. Kana iddoo bu'ee keemikaala kana immoo bakka buusuun maaliif nu fayyada jechuudha. Koompaawundii walxaxaa ta'ee uumame kana yookiin baay'ee rakkisaa ta'e kana saayintistoonni iddoo bu'ee isaa fayyadamuudhaan salphaatti baruu danda'u jechuudha. Kanaaf baay'ee nu gargaara jechuudha iddoo bu'een isaa. Iddoo bu'een tokko immoo elementii tokko qofaaf dhaabbata. Fakkeenyaaf oksijiiniin O jedhee bakka buufateera taanaan O jedhee elementiin kan biraa hin jiru jechuudha. Qubee kana kan fayyadamu oksijiinii qofaadha. Zinkiin Zn jedhee bakka buufateera taanaan kan biraan akka kanatti kan bakka buufachuu danda'u hin jiru jechuudha. Iddoo bu'een tokko elementii tokko qofaaf dhaabbachuusaa nutti agarsiisa jechuudha kun. Kanaafuu elementoonni garaagaraa lama iddoo bu'ee wal fakkaataa ta'e qabaachuu hin danda'anii jechuudha. Kunis saayintistoonni addunyaarra jiran saayintistoonni akkaataa isaan ittiin walii galaniif karaa baneera jechuudha. Kana jechuun oksijiinii kan jennu kun qubee O kana bakka bu'eera. Qubeen O kun agarsiifamnaan saayintistiin biyya kamiyyuu akka oksijiinii ta'e ni bara jechuudha. Iddoo hundatti wal fakkaataa waan ta'eef maqaan isaanii. Kan itti aanu iddoo bu'eewwan keemikaalaa barreessuudha. Iddoo bu'eewwan keemikaalaa kana barreessuudhaaf akkuma jalqaba jennee ture inni iddoo bu'een elementii qubee tokko qofaa ta'e yeroo hunda qubee guddaadhaan barreeffama jechuudha. Kan fakkeenyaaf oksijiiniidha yoo ta'e oksijiiniin qubee O isa guddaatiin barreeffamee ta'a jechuudha. Yoo qubee lama ta'e garuu maal ta'a? Qubeen inni jalqabaa qubee guddaatiin ta'ee qubeen inni lammaffaa irratti aanee dhufu immoo qubee xiqqaa ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf kan hiileemii kana yoo ilaalle qubeen haan isa guddaa ta'ee jechuudha. Jalqabarra waan dhufeef qubee isa guddaadhaan barreeffame. Een immoo lammaffaa irratti waan dhufteef qubee ishee xiqqoodhaan barreeffamte jechuudha. Akka kanatti ilaallaan bifa kanaan barreeffamuu hin danda'u. Fakkeenyaaf kana guddaa gochuu hin dandeenyu yookiin immoo haa xiqqaa gochuu hin dandeenyu jechuudha. Yookiin lamaan isaanis xiqqaa gochuu hin dandeenyu. Kan hiileemii bakka bu'uu danda'u inni jalqabaa qubee guddaa ta'e isheen itti aantu qubee xiqqaa yoo taate qofaadha jechuudha. Akka kanatti qubeen jalqabaa iddoo bu'ee elementii sana agarsiisa jechuudha. Elementoonni maqaan isaanii qubee wal fakkaataniif eegalaniif immoo qubee dabalataa lammaffaan ni barreeffama jechuudha. Fakkeenyaaf kaarbanii yoo ilaalle kaarbaniin Ca jedhee ta'a jechuudha. Bakka bu'een isaa Caadha. Garuu kaalsiyeemiinis Caarraa waan jalqabuuf kaalsiyeemiinis akka itti barreessinu hin qabu. Asitti kaarbanii gaafa jedhu afaan Ingiliffaasaadha jechuudha. Kaarban yeroo jennee barreessinu Caarraa ka'a. Kaalsiyeemiinis kaalsiyeem jennee gaafa barreessinu Ingiliffaan Caarraa ka'a jechuudha. Kanaafiyyuu kaarbaniin Caa fudhateera yoo ta'e kaalsiyeemiinis Caa gochuu hin danda'u jechuudha. Kan biraa bakka sanatti kan adda isa baasuu danda'u kan biraa dabalachuu qaba. Kanaafiyyuu maal ta'e Caa bukkeetti A dabalatee jechuudha. Bifa kanaan qubee lammaffaa dabalatee adda ba'aa jechuudha. Qubeewwan isaanii wal fakkaachuu waan hin qabneef. Iddoo bu'eewwan elementootaa hedduun isaanii afaan Ingiliffaarraa fudhatamanii iddoo bu'eewwan adda addaa kan yeroo baay'ee Ingiliffarraa haa fudhataman malee kan afaan Laatiniirraa fudhataman illee ni jiraatu jechuudha. Afaan Laatiniirraa kan fudhataman jiru jechuudha. Isaanis ni ilaalla. Iddoo bu'eewwan akkanaa kan maqaa Ingiliffaa irraa qubee tokkos qabaachuu dhiisuu danda'u jechuudha. Isaanis asitti yoo ilaalle fakkeenyaaf kuni afaan Ingiliffaan warra moggaafamanidha jechuudha. Afaan Ingiliffaan warra moggaafamanidha. Fakkeenyaaf haayidiroojiniin H irraa ka'a qubee jalqabaa H fudhatee jechuudha. Oksijiiniin O irraa ka'a O fudhatee jechuudha. Filooriiniin F irraa ka'a F fudhatee jechuudha. Salfariin S irraa ka'a S fudhatee. Kaarbaniin Ingiliffaan yeroo barreeffamu C irraa ka'a Caa fudhatee. Warri kun warra qubee tokko tokkodha jechuudha. Fakkeenyaaf foosforasiin yeroo ilaallu P irraa ka'a qubeen isaanii jalqaba. Kanaafiyyuu P fudhatee jechuudha. Akka kanatti warri kun warra qubee tokko qabanidha jechuudha. Fakkeenyaaf warri qubee lama qaban immoo yoo ilaallu
maagneeziyeemiin Mg, kaalsiyeemiin Ca, almuuneemiin Al. Akka kanatti warri kun warra qubee lama qabaatanidha jechuudha. Warri kun warra qubee lama qabaatanidha. Haa ta'uyyuu malee warri kun hundi isaanii afaan Ingiliffaarraa warra moggaafamanidha jechuudha. Hundi isaanii yoo ilaalle asitti argan yoo jenne arganiin afaan Ingiliffaadhaan neeniin afaan Ingiliffaarraa moggaafamanii jechuudha warri kuni. Kan maqaan isaanii afaan Laatiniirraa moggaafaman yeroo ilaallu immoo akka gabatee kanarraa arguu dandeessanii fakkeenyaaf soodiyeemiin afaan Laatinii naatriyeem jedhurraa dhufe jechuudha. Afaan Laatiniidhaan naatriyeem jedhama. Naatriyeem kan jedhamu kun immoo inni qubee jalqabaa lamaan fudhatee jechuudha. Pootaasiyeem kan jennu immoo afaan Laatiniidhaan kaaliyeemii ture. Kanaafiyyuu K qofaa fudhatee jechuudha. Ayiraniin immoo akkuma dura ilaallee turre ferram kan jedhurraa dhufe Fe fudhatee jechuudha. Koppariin kaappiram afaan Laatiniidhaan kaappiram jedhama. C yoo fudhate jechuudha. Akka kanatti qubee jalqabaa isaanii fudhatanii fakkeenyaaf arjantam silver kan jennu immoo arjantam kan jedhurraa dhufe isas G'dhaan bakka buusna jechuudha. Akkasuma liidii yoo ilaalle liidiin PB pilambam kan jedhurraa dhufe afaan Laatiniin isaatiin pilambamiidha. PB qofaa fudhate jechuudha. Akka kanatti afaan Laatinii irraas elementoonni dhufan jiraachuu isaanii adda baasna jechuudha. Warri gabatee jalqabaa irratti agarsiifaman kun warra qubee tokko qofaadhaan bakka buufamanidha. Afaan Ingiliffaarraas kan dhufanidha. Inni lammaffaarraa kun afaan Ingiliffaarraa dhufanii qubee lama kanneen qabaatanidha jechuudha. Warri kun immoo afaan Laatiniirraa kan dhufanidha jechuudha. Gocha keessan irratti fakkeenyaaf yoo ilaallamu fakkeenyaaf iddoowwan fakkeenyaaf AL kana yoo ilaalle almuuneemii bakka buuti jechuudha. Almuuneemii bakka buuti. O kana yoo fudhanne oksijiinii bakka buuti. AU kana yoo ilaalle immoo warqii bakka buuti jechuudha. AU'n warqii bakka buuti jechuudha. Asitti fakkeenyaaf warqii kan jedhu kun afaan Laatinii awuram jedhurraa dhufe jechuudha. Awuram kan jedhurraa dhufe akka kanaa kopparii yoo ilaalle Cu afaan Laatinii kaappiram jedhurraa kan dhufedha. Ziinkii yoo ilaalle kuni ziinkiidha. Kan itti aanu booranii yoo ilaalle afaan Ingiliffaarraa dhufe B'dhaan bakka bu'a. Filooriiniin F'dhaan bakka bu'a. Pootaasiyeemiin K'dhaan bakka bu'a. Ayiraniin ferram kan jedhu afaan Laatinii ferram jedhurraa dhufe Fe'dhaan bakka bu'a. Akkasuma fosforasiin illee P'dhaan bakka bu'a jechuudha. Akka kanatti ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf gilgaala keessan yoo ilaalle gilgaala keessan irratti elementii jechuun maal jechuudha jedha. Elementiin egaa wantoota bu'uuraadha jechuudha. Isaanis walitti dhufanii wantoota bu'uuraa kanneen akka haayidiroojiinii fakkeenyaaf elementoonni kanneen akka haayidiroojiinii jiru wantoota bu'uuraadha jechuudha. Isaan wantoota bu'uuraa kanneen akka haayidiroojiinii yoo ilaalle, oksijiinii yoo ilaalle akkasuma kopparii yoo ilaalle isaan kun elementoota jechuudha. Elementootadha isaanii. Gaaffii lammaffaan iddo bu'iiwwan keemikaalaa elementootaa maali jedha. Iddo bu'iiwwan keemikaalaa elementootaa jechuun egaa elementoota maqaan isaanii qubee tokko yookiin qubee lama qofaadhaan bakka buusuuf koompaawundoota yeroo barreessinuuf akka nu mijatan akkasumallee biyyoota adda addaatti iddoo bu'ee tokko yoo qabaate walii galuudhaaf waan fayyaduuf iddoo bu'eewwan keemikaalaa kana fayyadamna jechuudha. Iddoo bu'eewwan keemikaalaa jechuun keemikaalaa elementootaa jechuun elementii maqaa elementii tokko qubee tokko yookiin lama qofaa fayyadamuun ibsuu jechuudha gabaabuma isaatti. Elementiin garaagaraa lama iddoo bu'ee wal fakkaataa ta'e qabaachuu danda'u. Maaliif jedha? Elementiin garaagaraa lama gaa akkuma jalqaba ilaalaa turre qubee wal fakkaataa yookiin iddoo bu'eewwan wal fakkaataa qabaachuu hin danda'u jechuudha. Iddoo bu'ee mataa isaatii qaba. Kunis kan fayyadu biyyoota adda addaa irratti saayintistoonni adda addaa maqaa sana fayyadamanii kan walii galanii fi fakkeenyaaf oksijiinii yoo fudhanne oksijiiniin O'dhaan bakka bu'a. O yoo jedhame oksijiiniitti beekama jechuudha. Saayintistoota hunda biratti O yoo jedhame oksijiinii akka ta'e ni beekama. Garuu yoo elementiin biraa qubee O'dhaan bakka bu'e kana adda baasuuf waan ulfaatuuf akka kanatti hin ta'u jechuudha. Kanaafiyyuu qubee elementiin tokko qubee yookiin iddoo bu'ee tokko qofaa qabaachuu danda'a jechuudha. Elementiin lama iddoo bu'ee lama qabaachuu hin danda'u jechuudha. Arfaffaa irratti akka waliigaltee iddoo bu'ee barreessutti iddoo bu'een elementii pootaasiyeemii sirriin barreeffame isa kami jedha. Egaa pootaasiyeemii akkuma jalqaba ilaallee turre
keedha jechuudha. Kee ishee kanadha jechuudha. Ishee caarra jirtudha jechuudha. Isheedhaan bakka bu'aa. Kaaliyem kan jedhurraa dhufe afaan kaaliyem kan jedhurraa waan dhufeef ishee kee ta'a jechuudha. Deebiin isaa caarra kan jiru kana ta'a. Shanaffaan akka waliigaltee iddoo bu'ee barreessutti iddoo bu'een elementii alumiiniyeemii sirriin barreeffame isa kamidha jedha. Egaa alumiiniyeemii akka seera iddoo bu'ee barreessutti maal jennee ture? Qubeen jalqabarra dhufu qubee guddaa ta'uu qaba jenneerra. Kanaafiyyuu baa fi caarra kan jiran qubee xixiqqaa waan ta'aniif deebii ta'uu hin danda'an jalqabuma akkasittiin eksii goona. Aansuudhaan immoo inni jalqaba qubee guddaa ta'e qubeen lammaffaa irratti dhufu immoo qubee xiqqaa ta'uu qaba jenneerra. Kanaafiyyuu inni aarra jiru kun qubee guddaa waan ta'eef ta'uu hin danda'u jechuudha. Qubee xiqqaan immoo daarra jira. Kanaafiyyuu deebiin sirriin kan daarra jiru kana ta'a jechuudha. Kan itti aanu maqaa elementoota gabaabsanii barreessuun maaliif barbaachise jedha. Egaa maqaa elementootaa gabaabsanii barreessuun maaliif barbaachise yookiin iddoo bu'eedhaan bakka buusuun maaliif barbaachise? Saayintistoonni hedduun bakka bu'ee sanaan adda baasuuf waan fayyaduufidha jechuudha. Fakkeenyaaf kan akka pootaasiyeemii kana afaan laatiniidhaan kan biraadha. Afaan ingiliffaadhaan kan biraadha. Kana jechuun saayintistoonni biyyoota garaagaraarra jiran adda baasuu hin danda'anii jechuudha yoo afaan garaagaraa ta'e. Kanaafiyyuu bakka bu'ee tokko yoo fayyadamne maal akka ta'e biyya hundumaatti saayintistoota hundumaa bukkeetti qubee wal fakkaataadhaan yoo bakka bu'e salphaatti saayintistoonni adda baasuuf ni fayyada jechuudha. Kanaaf barbaachise maqaan elementoota gabaabsanii barreessuu kanaaf barbaachise jechuudha. Ittiin walii galuudhaaf salphaatti ittiin walii galuudhaafdha jechuudha. Biyyoota garaagaraa keessatti iddoo bu'eewwan jiran adda addaa jedha gaaffiin torbaffaa. Egaa biyyoota adda addaa keessatti iddoo bu'eewwan jiran adda adda miti tokkumadha. Fakkeenyaaf pootaasiyeemii yoo jenne keedhaan bakka bu'aa. Keen kun akka addunyaatti kan irratti walii galamedha waan ta'eef keemadha jechuudha. Iddoo hundatti kanumatu bakka bu'aa. Innis maaliif kan jedhuuf sababni isaa salphaatti ittiin walii galuudhaaf nu fayyada jechuudha. Kan biraan yoo qubee kanaan jiraachuu hin danda'u yoo jiraate ittiin walii galuuf waan ulfaatuuf ittiin walii galuuf iddoo bu'eewwan jiran sun nu fayyadu jechuudha. Maqaa elementoota armaan gadii iddoo bu'eewwan isaanii barreessi jedha. Hiiliyeemii kan jennu hiiliyeemiin He'dhaan bakka bu'aa jechuudha. Sila akka ilaalaa turre. Foosforasiin P'dha. Saalfariin S'dhaan bakka bu'aa. Kaalsiyeemiin Ca'dhaan bakka bu'aa. Koppariin C'dhaan bakka bu'aa. Warqeen immoo Au'dhaan bakka bu'aa jechuudha. Akka kanatti ilaalaa jechuudha. Egaa paartii jalqabaa boqonnaa sadaffaa haala kanaan ilaalaa. Paartii itti aanu egaa waa'ee koompaawundootaa fi foormulaawwan isaanii kan jedhudha. Koompaawundootaa fi foormulaawwan isaanii kan jedhu kana kutaa itti aanu irratti ilaalla. Koompaawundoonni maal akka ta'an, lakkoofsa baalaansii kan akkamittiin akka ilaaluu dandeenyu hundasaa kutaa itti aanu irratti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa viidiyoo dafnee akka isiniif gadhiisnu paartii itti aanu akka dafnee isiniif gadhiisnuuf chaanaalii kana sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Yeroo gadhiifamullee akka isiniif qaqqabuuf sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Viidiyoon kun kan isinitti tole yoo ta'e laayik gochuu hin dagatinaa. Akkasumallee hiriyoota keessaniif qodaa barattoota baay'ee biraan geessisaa. Yaada qabdan kamiifiyyuu koomentii irratti barreessaa. Egaa viidiyoowwan adda addaa kan kutaa torbaa hojjennee waan isinii gadhiisaa jirruuf kanneen akka lammummaa, hawaasa, herrega, saayinsii waliigalaa kana hojjennee waan isinii gadhiisaa jirruuf yeroo gadhiifamu akka isinii galuuf sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Yaada keessaniif koomentii irratti nu barreessaa jennaa. Galatoomaa.